Rabo Kornasa Galila Kanjuru, Anishakian Jame, Nakane, May Erka Makanangabas is in the thing, Nakane, Megakian Jame. Sti Eroas in Jalabadu, Yero Akasiada Tawin, Shakian Jame, Talibet, Shakian Jame, Khan of name, Ielane. Yaki unajele mataki ne chale ani shankya chabe nakane me maarifa kasjele wanjelo senite zirafa boji amani tu biya boji tujrata ni waqayyu hala sani jese akasan uldai jaran akasan sababul ulumma tijrachisan akka waqayyu namota bul ulumma qabani takka waqayyu gambad namota amanamumma qabani waqayyu gambadu Zirafa, Naimia Paul Kafurari, Walda Jara, Sababul Marsis Utur, Algocha, Walda Jara, Sababuma versus Ulkuluma versus Amanamuma versus Wakayo Soda versus Jara versus Get of Tibisu versus Akanamuni, Hormatin Makan, Akasanjan Latin Makan, Akasan Engine, Akasaninan, Akasan So, Akasan Gaila Manjam, Akasan Waldam, but listening. Hippocoturan in Sera to Mame, Kaya the Kennavi, Hundu to Manamanasati, Abomi, Hunduma, Kennavi, Malwajokasan, Manara of Egatan, Maletimoka Sanjirata, Malakasan, Abomi the Rotikanama. Guyako, Namundi, Wakayon Sodatan, what did it come of Manitu? What it was Sodatan? What do Wakayon Sodatan or the Takamanitu for the Twizzler and Kena? Maka de Irana de Lubimanche. Eu Lubajun is a Kenagan. Lubajun is a Marguru. Saint Dwarsa Police is a Saba. Chubusa Akaniva. Eva move one Yotis is a Saba for Yogi Durabat. Lubatu, Marte. Manche. Winufetomo, Brajolatu, Marte. Himanchan. Itu kan itu kamu Islam mati jar soliwan jatuh himancan itu kan itu kamu Islam ni bukan haman toda tu mata iran himancan iran mana gailah tu seri taurin walda seri taurin tu malah ni walda wang kam berate walda biaya Islam aja Islam lalu ni naimi lalu ni aman todi ay marka garam rati galagan wali kam Fana kalesa, hana kalesa, amala kalesa, wadagia, golgola, wadagia, himpad, wadagia, hinsok, wadidu wakayo sodatani, wakayo sodatani, mali bandera, ila nizrana kali, mali bandi, wadatu garani tideni onan, malte, hedi gafa zirana hai, wayafatu kan tasas orang, wayafatu, sufiatu, lezeriatu, marwakiatu. ويا مفروض قالوا فراغ بودي ويا بودي لفدي itu gafana kasbaratu amana mumma nijiru lubota duwamiti lafa moto nijiru gafara ke mana ne ta bagisi halu moto ni sirrimiti gafo dalaku lubo ni sirrimiti tuma sirrimiti wanu dum to gola wanu fina wa kayo fiana mo ko yuti undum tu jalle natti ku fe boy taya ditu Shankya Chabi Malika Shankya Chabi Utu Matam Tulalabu Utu Wanda Jainu Tulandua Kayo Sodatu Utu Abubiwa Kayo Egainu Undutu Waldani Padi Shankya Chabi Wakayo Gofran Waka Amen Waya Shankya Chabukana Thai Nolda Masena Jinul Birala Vega Vayanu Shankya Chabner Wakayo no Avais Amen Shankya Chab Matarre ke nara Shankya Chabne Asuraja Majapara jara sabko gyano mere gofta nolfa uto waka berate teologi dige sedani kisi ka agar student des amagar wasra kaya mera kya chabe Shankya Chab lumasre te mai Shankya Chab Rajendra Sri te kamali Shankya Chab Walda Sri te kamali Shankya Chab
Nuyi waaqayyo sodaan nuko gaafa waldaan badee namni toora waan hundumaa gadhiisu shakkiyaa cabnee irra nu gadi badee. Gaafa miidiyaa rakkoo waldaa keessa jiru gaafa namni utuu tajaajilu hatee harki qabamu utuu ejjuu qabamu gaafa salphini garmalee itti shakkiyaa cabne malee waaqayyo nu haa fayyisu. Shakkiyaa cabne maayimaa cabne dhageenya isayyuu mootis gaafa dhageenyaa mootiin sirrii miti. Waldaa gaafa dhageenyaa lubbi sirrii miti eessa dhandhaa'e. Warra wangeelaa bara sana mootiin bulchusi wangeelaa maraxama ture magaruu hundumti isaa wal keessa badee inni wangeelaa isayyuu keessumaa leewwota kan jedhaman immoo warra damaanii sanyii leewwota warra iddoo aarsaa qofarraa biddeen nyaatanidha. Warra cubbuun hin tuqne isaatu mancaa'e warra jallinatti kaleessan hirmaannetu har'a cubbu maali moo'inaani amoonotaan fuudhinaa warra yuusitootaan fuudhinaa saba faansaan nageenyeen fuudhinaa saba faansaan beenneen fuudhinaa akkaataa adda warra waan tolfamaa waaqessan hin fuudhinaa ilma keen hin fuusisinaa intala keen itti heerumsiisinaa warra safuun beenne waldaan fidinaa warra dhufanii waldaa balleessan waldaatti hin galchinaa warra madalakii ciingaan waldaan fidinaa jennaan akkuma jiranitti qeesonni dhaqanii waan hin taane fuudhan raajonni dhaqanii waan hin taane fuudhan. Jaarsolii waldaan ke waan ta'e ilaajina waldaa ke akanaasa nuti nu afaanurra ashiidoti afaanurra sana kanaasa filisteemota kiyaa sanyii tokkotu jira mandara tokko ashiidoti jechuun afaan waaqayyo ciiguu sanyii waaqayyooti himamu ilaajina waldaan dura dhaabatee Izraa wangeelee hundumaa lallabu kiyaa afaan ashiidoti afaan ittiin Izraa barsiisu laala ijoollee utoo laala ijoollee keessoo laala Izraa wangeelee lallabaa ijoolleen keessii sanni jedhu Beti, betu, afani betu. Malcolm Dangut, sabichi durora kani jinol imma kuture, sabab kofajira kuture, amma gerora kani jinol makewante vi, ani shankiyan tabe sanna kayawa kayo ide, Izra, sanna kayawa kayo, shankiyan tabe. Yakta kenya tumata kenya rabe, Kristana ulfat. Me, marifa kasih, waktu pun disini bisa teksi, macam apa pun kesa. Ya lubota eda milkias bokona ya lubota dubbiko ego disinif wajja tore dubbiko da gaudi dan anisini tare enyo take waaqayyo lubota mai aman sini tare anisini tare lubota anisini tare yesaf soreso ijalaman ilata gara baftan ilata anisini tare jallina tumsikan anisini tare Madaraki ko pulis alisin yeruwa kayo lubotan alisin tare redu dui shakya jam deju kami muda kayo lubotan ta adana kaya adana gafa taru salpina muda wa kayo salpina kana biya kina rahatas amen amma waktu ko yu jana gnas nama raji sin tu lubatu sin namne nama nutila labu sin namne me konta wa kayo jikana bodi oli tu fenya kenya faifa amen unama ta jaje tadi lama sini nak ini je. Namun di mana kan lagi saja kan, gosa terjadi sini nak ini je. Bekota, nama kini finera, waktu itu jenol lagi. Amen. Beo jenol lagi. Waktu itu jen. Amen. Amen. Utu moya kita tahu, tu mama kina kita tahu, tu mama nama reda tiga tahu, ini gara dura bidan janate. Waktu itu rumah kenya balesin. Amen. Bari waktu buat beda tu lupa. Isri tadi, fuula kia itu roket ban, cuma raket. Milikas orang lain. Fuula kia itu mana dia? Karena cuma shankia jamura. Betul? Fuula kia sedang mana boleh? Roket dia. Milikas orang lain. Wah, yang boftan walaga. Amma ibu, kalau tu sini dua orang aja. Ada rumah orang bangkit buat susah fatan. Badang bone isi gitu je. Waldah je lah, waldah ke siapa je. Amin. Ada rumah orang bangkit bone, waldah ke sanggesa mate. Waldah baru tu sih lah. Waldah ke sanggesa ada rumah orang bangkit usaha fatan tu. Nama malu rujuk. Waldah ke nama malu rujuk. Hidup di sini tu. Nama ada budaya asal sini. Ada tujuan kia jabura. Amin. Nama malu tu waldah ke se. Yesus. Ada tujuan kia jabura.
waaqayyo fuula kana waldaarra haadha. Ameen. Dhageessan jedhe nama haala dhugumaa gadee nama gadee nama dhagna isaanii gadi nama ofii eeggate waldaa keessa keessa. Waaqayyo waldoota isaa biyya kana keessa jiran kee abaarana fuula akkasii haaromsa. Ameen. Kana gaashan kee ajaa'ibe. Sammataa meeqa argaartu miidiyaa argaartu waldoota garaagaraa irratti argaartu. Waaqayyo gooftaan hafuura kana biyya kanarraa haadha. Ameen. Akkanaan ta'e sana ta'e waaqayyo gooftaan machaa hafuura hagaa gulii nama godhu biyya kanarraa haaromsa. Ameen. Shakkeessaa cabneera yerootti jalina gurguddaa paasteroon hojjetan yerootti namni waldaa kee taa'e isaa yerootti namni waldaadhaan isaa maqaa waldaan yerootti namni isaa yerootti namni daakaa daakuuf mana ijaarrachuuf waldaa walitti qabu. Shakkiyaa cabneera dhugumayyuu. Mungkin lah kakak nabi, mungkin dijuri. Amin. 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 Setiap uang tak berapa sih nanti kan? Fatah dia, mau dah kasiran na? Fatah dia, mat beri untuk kurang gizi ke juru. Beri kurang kawatir nasi laka ada kita dengar apa si kada beri kurang di bawah sana. Rakyat temar kita na, rakyat temar kita. Berapa lama mau tolong dis? Gua kau tiga roh aja, udah walda di siapa? Karena itu syangki aja nih. Selama sedikit, waaqayyo hafuura kana nurraa haadha. Ameen. 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 Warra durgatti baasaa ture wangeela kan akka ta'u immoo kan naqee saamamu immoo kan naqee miidhamu immoo kan naqee bakka utuma beekanii uubaa hojii jette sareen jedhanii mataa ogeera daa'ina ta'etti jallinaa Yesuusin dhufa. Ameen. Gaarii baay'ee lama sadii jiran namitti waggaa 80 caalu agamu yoo mul'ee waaqayyo mana jiraachisa. Ameen. Pastoreedhaa jiraata. Ameen. Qooda kashadabboota waaqayyo abidda qopheesseera. Ameen. Qooda qajeelota waaqayyo jireenya qopheesseera. Ameen. Yerootti shakkiyaa cabdeeru. Kanaaf har'a waa waldaa keessatti xiyyeeffadhu. Gooftaan ulfaatu. Ameen. Nama maal godhatu waldaa keessatti isin gaasheen isin qaba yeroo kana jedhan badaa guddiftaanii jettanii asirraan dubbise waan ta'eef anaan qomoo sheenii nan qabu. Gooftaan ulfaatu. Ameen. Nama haadha buddeenaa isaa wajjin akka haadha manaatti jedhu. Saayinii Ruubeen jechuudha. Ilma yaa qophee ture. Ati Ruubeeniidha waliin jiran. Ruubeen siree abbaa tol bahe. Maaliif tol bahe? Siree abbaa tol bahu waliin ba'an. Kanatti mana abbaasaa kan biraa kan inni fuudhee haadha isaa kan hin taane haadhuma isaa digiri. Siree abbaa isaatii tol baheetu haadha mana abbaa isaatii dinsiise Ruubeen. Baay'ee joollata. Caalu nama tokko hin taane sittinneesseera. Waaqayyo sittinneesseera ta'e jedhee warra waldaa keessa taa'anii akka godhata. Makiinaa bitachuu danda'u waaqayyo garuu xinneesseera. Ameen. Suufii guddaa uffachuu danda'u warqee 5,000 naqachuu danda'u waaqayyo garuu xinneesseera. Ameen. Kan waaqayyo xinneesse nama miliyoonni 5 sabii amma barbaadan ol kaase nama waaqayyo xinneesse bara ol kaasuu danda'u. Waaqayyo harkasaa ol kaase xinneessina xinnaateera. Eessayyootu Awurooppaa ardii hundumaa yoomitu kan waaqayyo xinneesse xinnaadha. Kan waaqayyo guddaa godhe guddaadha. Ameen. Kanaaf yerootti sammuun uummata amantoota waldaa iddoo garaagaraa jiran yerootti qaanofneeru yerootti wantoonni amantoonni hojjetan wanta fokkisaa ta'e yerootti waaqayyo waldaa keessa barbaade nama sana ga'uu danda'u yerootti waaqayyo waldaa ilaalee nama nabe keessa jirra waaqayyo anaaf isinii nagaa. Ameen. 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 Keessumaa waaqayyo nu gargaara. Ameen. Sagalee tokkoon isinitti mufedha. Arra waan baay'ee nama dhukkubsu isinitti himaa amma dhumaatti ittiin jireenya kan gallu nu haa godhu. Ameen. Harkoonni keessanii qabaati jireenya moo maal barbaaddaa jedha? Jireenya moo maal barbaaddaa? Yesuus jireenya jedha. Yesuus jireenya. Ameen. Ameen. Bakka Yesuus jireenya. Isa malee jireenya jira? Jira. Bela majaltani ameen. Ameen. Amma yeroo nama kan waliin tolitanii nama keessan sinitti toluu danda'a. Yesuus Kiristoos qobaatti nu dhufa. Ameen. Amma oolmaa wajjin maal oolmaa wajjin haleluuyaa jedha. Akka jedha sana jedha inni akka dhuunfaa keenyaatti garuu waan goonee dhumaatti itti gaafatama. Ameen. Kanaaf yeroo jallina hojjetan viidiyoon akka nama waraabuu dagatinaa Yesuus hin dhufa. Ameen. Walbisa kee amma daftanii baafataana. Qorantoos isa kan kubboo ofaa keessatti Izraan dubbate kan waaraatti dhufe
keessa gale. Hafuurri kun waldaa mukaa jireenyaa kee galii. Ameen. Ameen. Waldaa Qorontos keessatti lafa dha'e. Waldaa maaliif? Waldaa Qorontos keessatti. Achi morfee waldaa warra Roomaa keessatti lafa dha'e. Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasaa dubbisaa. Sirriitti waa'ee Waaqayyoo beeku. Sirriitti eewu beeku. Waaqayyoo beeku. Garuu maal godhan? Jalliin achitti hojjetame. Suuta deessinii dubbisa. Waaqayyoo gooftaan dhuma keenya balleessine. Ameen. 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 Waaqayyoo dhuma keenya balleessine olii jedhaanidha. Waaqayyoo dhuma keenya balleessine. Waaqayyoo nu gargaara. Ameen. 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 Wanti guddaa isin dhibu bara waldaa keessatti seexanni gaa'ela balleessiteedha. Arra waa'ee gaa'elaa qofaatti barsiisa otoo taane lallabni koo har'a jeneraalii kee immoo inni kunis jira inni sunis jira. Isinii galeera? Gooftaan ulfaatu. Ameen. Baay'isee aaruu isaarraa kan ka'e mootii lubas hin tuffate. Waaqayyoo takka godhe. Baay'isee aaruurraa kan ka'e mootiis lubas maal godhe? Hin tuffate. Iddoo aarsaa isaa immoo hin gate. Waaqayyoo iddoo aarsaa isaa hin gate. Akka hin gate jechuun namoonni tajaajilan guruppiidhaan kan tajaajilan waldaatti nageetu hin gate jechuudha. Inuma dhiisi. Waa magaalaa isaa dubbatee dhattee si dhageeta. Warra waldaatti nageetu waldaa magate ta'e. Waaqayyoo waldaa gateetti nuufaa deebi'u. Hin gate jira. Hin gate akkamatti dhiisi. Warri lallaban jiru, warri raajan jiru, warri faarfatan jiru, warri bulchan jiru, amantoonni jira. Waaqayyoo garuu gate. Yeroo Waaqayyoo waldaa gatu, yeroo Waaqayyoo tajaajiltoota waldaatti naqee waldaa gatu, baqaa adagaa guddaa, salphina guddaa. Yeroo shakkiyaa sabni waldaatti naqee inni kun harka kaasa yaaduma isaa dubbata. Inni kun yaada isaa dubbata. Yaadni isaanii faffacaa waliin galu. Amantoonni waan biraa yaadu. Yookaan utuma faarfannachaa dhaqanii maganteessisanii. Yookaan isa lallabu ganteessisanii. Yookaan immoo jaarsolii maganteessisanii waliin galu. Yeroo Waaqayyoo nama gatu akka ta'a. Waldaa Waaqayyoo gate. Waaqayyoo gateenaa waldaan jira. Tajaajiltoonni jiru. Waaqayyootu jiru. Isinii galee yaadaniitu iddoo aarsaa isaa maal godhee? Aaree lubootatti see'uutti sinaare. Mootiitti sinaare. Lama mataare. Warra bulchanitti saare. Warra waldaattis maal godhe? Sababii aareefoo waldaa sana iddoo aarsaa sana maal godhe? Hin gate. Namoonni biyya sanaa immoo wal ga'anii dhaqaniitu raajii biyya sana keessa jiruu fi namoota luboota biyya sana keessa jiru dhaqanii mee waa'ee biyya kanaa waan argi jedhanii Waaqayyoo garuu raajiitti mul'isuu dhiise. Lubootattis mul'isuu dhiise. Luboonni gorsa dogoggoraa biyyaaf akka kennan godhee jira. Asirraa akka jedhe. Luboonni gorsa dogoggoraa kennu. Waaqayyootu maal godhe? Waaqayyoo biyya keenya hin gatin. Yeroo Waaqayyoo kan nama godhugaa shankiyaa cabuu jechuudha. Shankiyaa cabu. Yeroo shankiyaa caban salphinni guddaa yeroo nama godhu. Yeroo Waaqayyoo madaragii gatu. Nama waldaatti naqee yeroo waldaa dhiisu. Waan hundumaa iddoo aarsaa irra yeroo inni immoo ofii dhiisu. Yeroo inni ulfina isaa fudhatee tokko waldaa kennu. Yeroo inni amantoota irraa Waaqayyoo waldaa kanarraa ulfina fudhate. Asirraa akka Faaruu inni as boqonnaa 2 jaarraa 17 hin gate. Hin tuffate iddoo aarsaa hin gate. Inni dhiise jedha. Waaqayyoo gooftaan nu dhiise. Ameen. Iddoo aarsaa isa qulqullaa'aa ciigee saka isa qulqullaa'aa ciigee. Ameen. Yemmuu badiisa irratti dabalamu oduunis oduu duukaa roobu maaloon oduunis oduu duukaa roobu oduu mata oduu asii oduu achi oduu yeroo Waaqayyoo biyya sana dabarsee kenna. Haati daa'ima baatee karaatti asirraa ta'e. Taamoo ta'an jiru biyya keenya keessa. Ta'an jira. Haati maal baatee karatte? Daa'ima beelesse jedhama. Yeroo haati miicaa baatee karaarra dhaabattee karattu daa'imoonni yeroo karaatti ba'an, haadholiin yeroo karaatti yaa'an, abbooti yeroo karaatti yaa'an kun yeroo itti waldaan kiristaanaa shankiyaa cabeeruudha. Waaqayyo gooftaan waldaa keenyaaf haa eebbisu.
Shankia cabure. Nanggabe ini gazira. Dahil makarati ba ibigay, hanap karati ba ibuwa, namunta karati ba, saan pinapiya kanya gusto, hamari no yafra dejira de no yafra tokute, Shankia cabne, kanin matara no ba eje, wakayo saan pinamatara no ba ikan no rahaja. Amen. Dah cerita ni amin. Amin. Sababi ni Shankia cabne, wakayo tak kene, cina kesan, gada, farfana kesan ni membuat jati gada. Ruah kayu kesana manjuru, sampai non fata. Kayu no agar. Amin. Lagi sah amin. Amin. Ati saja tahu di jalan ini. Ati saja. Kesma, sekian pun aja. Lepas itu pun terlupa. Benda ni kamu merasa sendiri ya mah. Orang macam kisah, kalau berkofi bagi kisah yang lebih fana. Sekian pun aja. Lepas itu pun terlupa. Wanti guddaa isin deemu warra wallaagiyaatti dubbata kanas warra waaqayyo lafaa kaase eeyotu lafaa kaase waaqayyotu lafaa kaase dubartoonni sun hin jedha dubartoonni isaanii meetii waaqayyo kenneef warqee waaqayyo kenneef waaqayyotu lafaa kaase meetii eenyu kenneef waaqayyotu kenneef warqee waaqayyotu kenneef qabeenya waaqayyo kenneef kana fudhaniitu dubartoonni Israa'eloota biyya sana keessa kan jiraatanii akka dhiiraatu waaqa tolfamarraa hojjetatanii abbaan manaa nu barbaachisu jedhaniitu meetii isa waaqayyo kenneef warqee isa waaqayyo kenneef sana bifa abbaa manaatti tolfataniitu wajjin ciisu jedha. Salphina kana jaalu jira? Waaqayyo nu haa gargaaru. Afura hamaa salphina hamaa ciisicha gaa'ilaa balleesse waldaa kiristaanaa balleesse namoota jallinatti mancaase salphina mataa namaarra kaa'e ijoollee lama sadii qabdi namni nama guddaadha kabajamtuu ta'eedhaadha qe'ee guddaa keessa jiraatti salphina guddaatu raa'e gaa'ila isheen eeggatu gaa'ila isaan eeggatu jireenya manca'e qalbii manca'e dhaloota manca'e waaqayyo hafuura kana saba mana kana keessa jirurraa hadha'u. Yesus beda. Amin. Amin. Afuri kun dhahamu kabadan. Amin. 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 Jallina garmani, jallina hama. Amin. Amin. Mengikuti saya amin. Amin. Bersama afuri biya kana keessa galee dhiiraa biiroo leenjisiisan durbaa durbii gaa'ela dhaabbanna maal keessi muffatanii baafate mereka keessi muffatanii baani. Waldaa gargariidhaa fi waldaa guddaan isaanii fafe warra dhiiraa dhiiroo walitti eebbisu. Garrii guddaa jira, miidhaa guddaa nyaata. Ameen. Ameen. Ibboo yoominaa amma dhumaatti nama dhaabatee jireenyatti kenna. Ameen. Dhummaa keessa yoomiyyuu kennina. Ameen. Biyyi kuni biyya manamummaa kee abalee. Maal amma raajota yoo laatan raajonni gaardiin deemu moo qofaa deemu? Gaardiidhaan deemu. Iliyaasaa garuu qofaa deemanii kan ergaa himu nama maliyaas raajii moju. Yookaan nama maliyaas kaane warra masii anaammoo gaardiin deemu nama waan ta'eef namni dheecheessa qaba. Nama mana mootii seetan dhumbu. Ameen. Beekate ameen. Ameen. Macaafa ta'eera. Nama mana bu'ee diinni isaa yoo nagaatoo wajjin jiraatan. Inni mana mutataan maal goota gaardii mootummoota gaa'ii warri amma nama gaardii barbaadan warra gubboo namarraa saamutaa uummata keessa yeroo gabaa'u gaardii fudhatanii deemu. Warri uummataaf dhugaa hojjetan hattuu nattuu jedhanii soobduu jedhanii warri seeraa biiroo gaa hojjetan uummata gidduu akkamatti deemu. Lafa saamuudha namni beeku namni dhimma ittiin qabuudhaan. Simbiin nama taanaan diinni isaa iyyuu filasaati. Nama